Ashama harka fuudhee akkam jirtu akkuma beekamu ka guyyaa har'aa gaafa guyyaa 12 ji'a lammaffaa bara 2017 akka Itoophiyaatti magaalaa Asallaa keessatti agarsiisa egzibiishinii daldala godina Arsii fi magaalaa Asallaa kan Itoophiyaa har'a magaalaa Asallaa keessatti bifa ho'aa fi bifa bareedaa bifa dansaa ta'een adeemsifamaa jira. Anis akkuma beekamu ka mana uffata aadaa mootii diizaayin filannoo taasisuun egzibiishinii magaalaa Asallaa keessatti qophaa'ee bifa kana fakkaatuun bareedee miidhagee sagantaa kana irratti affeerramee gidduu kanatti argameera. Akkuma beekamu ka Arsiin egzibiishinii daldala godina Arsii magaalaa Asallaa bifa kana fakkaatuun ka adeemsifamaa jira. Sinis kota magaalaa Asallaa magaalaa bareedduu magaalaa miidhagduu magaalaa aadaa seenaa duudhaa qabdu kota keessatti hirmaadhaa daldala keessan itti beeksifadhaa akkasuma immoo warroonni qabeenya gurguddaa qabdaniin kottatti invest godhaa magaalaa kana keessatti. Magaalaan kun haalli qilleensa ishii bareedaa akkasuma immoo haalli jiruuf jireenya mijattuu kan taatedha. Magaalaan Asallaa namoota baay'ee biratti filatamtuudha. Handhuura magaalaa godina Arsiiti. Kanaaf ulfaataa kabajamaa